بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبليان كي يقالي كبجمو فيديو خنرتي واني ولله إن شاء الله قرصة أبان إلمسا قرصة ولله وياتك نمتجكني نما أكان إرد الديبي أن قرآن كرو علمي إساكم مال جداني يا أباخية أتي قرآن يروح الدو قراتا إرد الديبي أن قراتا قروا فايدا مالي سيك أباجدين هنفذدو إنما قراتا هنفذدو ما سفايدا جدين أبان مال جدين كبشان التورابتن كبيا كينيتي أكا نترشاني مو كزي تفافدو سني وكان فدادو بكا بشاني إكي بشان التورابي كنتو فايدا قرآنك أبو سيفاني ما جدين meeshaa inni bakka bishaanii dhaqiitti waraabe jedhuun kun tokkoffaa mana kisalaati kan kisala keessa godhatan yookiin faama keessa kaa'atan lammaffaa u'uraa xixiqqaa qaba bishaan fiduu hin danda'u jechuudha ilmi jecha abbaa kana fudhatee bakka bishaanii dhaqee bishaan kana itti waraabee yeroo karaa jidduu gahee hin dhuma maaliif uraa waan qabuuf yaa'ee dhuma ammas hin deebii ammas akkasuma ta'a ammas hin deebii ammas yaa'ee akkasuma jalaa dhuma yaa'ee yeroo afraffaaf deebihee yeroo dhufu akkasillee jalaa dhumeennaani gara abbaa dhufee yaa abbaa kiyya itti waraabuu hin dandeenye jedhe dubaa jedhe yeroo dabbaa yookiin nitirshanii kana yookaan bishaantu waraaban kana gara bakka bishaanii fidattee dheqxu sani maal keessatti agartee jedhe xurii qaba ture jedhe mucaan xurii qaba ture walaakiin amma xurii sanirraa akkuma agartu kana qulqullaaheera نظف ميرا جدين إلى علمك يا جدين قرآن اللي أكنما قلبي هي كل ليسا قلبي نما كل ليسا حفظوها أبو ملي شيطان رانا فقيسا قلبي هون كل ليسا جدين جدو أني أوفي إسني وننجدو قراءة واسني نجدو حقرانو هي سنجد reddun keenya amma gurbii adda addaa irratti hir'isatiin qaraana garuu ani hafazuu dadhabee ani qabachuu dadhabee jenna qabachuu dadhabnu malee akka gurbaan kun jedhe kana shayxaan irra nu fageessa qalbii keenya nu qulqulleessa obboleen kiyya qaalii viidiyoo kiyya irraa kana fakkaataa yoo sintu laayik share subscribe naa godhaa haga viidiyoo biraa wal agarrutti nagaan naa jiraadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh